dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma oduu ammeessin dhaggeessifnaam YouTube keenya subscribe share like gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jennaam. Mootummaan Jawwisaa irratti naannoo Amaaraatti tarkaanfii gurguddaa fudhachuun isaanii dhagahame. Daandiin xiyyaara naannoo Amaaraa Bahar Daar fi Gondar fi Dasee guyyaa burii akka jalqabu itti gaafatamaan daandii qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Televiziyoonni naannoo Amaaraa sababa tamsa'iinsa teknikaatiin kan addaan cite amma akka deebi'eetti hin jiru mootummaan naannoo Amaaraa ibseetti hin jira. Humna ibsaatii fi bishaanii naannoo Amaaraa irraa kan faanoon Jawwisaan kuteetti hin jedhe humni raayyaa ittisa biyyaatti fi mootummaan guyyaa har'aa kana suphaatiin deebisaa jiraachuun beekame. Faanoo Jawwisaa irratti mootummaan yeroo amman kana humna guddaa achi fe'uudhaan tarkaanfii ciccimaa irratti fudhachuun dhagahame. Fannoon Jawwisaan itti gaafatamaa gorsaa mootummaa naannoo Amaaraa duraanii ajjeesuun dhagahame. Ayyaa saddeet bara 2023 barsiisonni 20 ta'an bakka buufatanii jiran mooraa yuunivarsiitichaatti ba'uun miilaan gammoojjii keessa deemaniiru jedha. Ministeera barnootaas ta'ee qaamonni biroo furmaata isaaniif kennaa akka hin jirre himuun garuu barsiisonni naannoo Amaaraa irraa qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Oromiyaa deemaniif hanga haalli naannoo isaanii tasgabbaa'utti jedhamee Finfinneetti bakki bultii fi haalonni biroo mijeeffamee fi jira jechuun maddeen himaniiti jiru. Naannoo Amaaraatti wal waraansi mootummaa federaalaa fi humna fiinxaleessa Amaaraa itti fufee jiraachuu ragaaleen mul'isan. Magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Bahar Daar, Gondar, Dabra Birhaan, Laallibalaa fi kanneen biroo keessatti waraanni adeemsifamaa jiraachuu mootummaan naannichaa ibsee jira. Akka ibsa mootummaa naannoo Amaaraatti magaalonni humni fiinxaalessi Amaaraa keessa socho'u kanneen akka Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, Waangmari, Shawaa Kaabaa, Dabra Birhaan Kaabaa fi Gondar Kibbaatti hawaasni gara jireenya idileetti deebi'aa jira jedhan. Bahar Daaritti tamsaasni raadiyoo fi televiziyoonii akkasuma dhiyeessiin bishaan dhugaatii addaan cituu kan gabaafame yoo ta'u xayyaaronni waraanaa samii magaalattii irraa barrisaa jiraachuu Associated Press gabaaseeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa hokkara naannichaa keessa jiru to'achuuf fudhachaa jiruun magaalonni hedduun keessatti kan duraarraa gara nagaatti deebi'aniiru jedha naannoon Amaaraa. Gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa olola miidiyaatiin ammoo Bahar Daar qabanneerra ammaas akkasuma Gondar qabanneerra jechuun olola sobaa afarsaa turan. Hagaa kaleessa galgalatti garichi iskittaa sirbaa kan jiru yoo ta'u bakkoota hedduu to'annee jedhem haa ta'u malee ammoo mootummaan naannoo Amaaraa naannichi gara nagaatti deebi'eera jira. Naannoon Amaaraa baatiiwwan muraasa darbaniif rakkoo nageenyaa mudataa ture ammaatee torban darbeem labsiin yeroo muddabaas kan itti labsame. Haa ta'u malee ammoo naannoon Amaaraa ibsa kaleessa kibxata baaseen sochiin hidhattoota faannoo Jawwisaa magaalicha naannichaa jiran bu'uura kan godhatedha jedhan. Kaayyoon isaas mootummaa naannichaa fonqolchuun mootummaa federaalaa raasuudha jechuun ajajaan walii galaa labsii yeroo muddamaa ibsee ture. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattoonni faannoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa tumsaa turan Bahar Daar fi Gondar dabalatee magaalota naannichaa keessatti mul'ataniiru jedhan. Haa ta'u malee ammoo garichi akka miidiyaa irraa fokkoruu fi miidiyaa irraa zarraaf jedhu san akka hin taane jiraattonni keenya kabajamoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan oduuwwan keenya amma isin bira akka ga'uuf kan isin qaqqabu share like follow godhatiin nu hordofaa isiniin jenna. Kaagatiin kennina YouTube keenya ammuma subscribe gochaa isiniin jenna. Waliin haa hojjennu qophiiwwan keenya hordofaa.